jiitu Oromiyaa jiitu daraare biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiitu yaa Oromiyaa. Akkam jirtu hordoftoota keenya qophii Oromiyaa torban kana har'aatiin keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan kiyya eenyu isaanumti of barsiisuudhaan gara sagantaa keenya jalqabaatti seenna. Tole keessummaa kiyya fayyaa ta'ii eenyu siin jedhu mee daawwattoota kiyyaan wal bari. Tole carraa kana laachuu keetiif ulfaadhu siin jechuun jaalladha. Ani maqaan koo tajaajila Wangeelaa Maarqos Margaan jedhama. Akkuma kana immoo waldaa wal gargaarsa Oromoo Oraa keessatti miseensa ta'een isaaniin gargaaraa jira jechuudha. Tole fayyaa ta'e. Waldaan wal gargaarsa Oromoo tibbana Finfinneedhaa ka'ee gara lixa Oromiyaa imaluudhaan hawaasa keenya achitti balaa beelaatii fi balaa weerara busaatiin miidhamaa jiraniif gargaarsa godhee ture. Mee imalli keessan Finfinneedhaa haga Qeellama Wallaggaa lixa Oromiyaa begii gahutti maal fakkaata ture mee kanarraa eegallu? Fayyaa ta'e imalli keenya akka beektu kallattiin kun baay'ee yaaddessaa ture. Akkuma hawaasa kana keessa jirru nus sana yaadama kaane haa ta'u malee chaalenjii kamiyyuu dhannee keessa gallee ilaaluu nurra jiraatanii murteessinee kaane jaala koo wajjiniini. Gaafa asii kaane konkolaataa minaan konkolaataa fe'isaatti kallattii biraan fe'annee ofii keenyaaf immoo konkolaataatiin sochoonu fudhannee kaane sanbata ganama asii kaane haa ta'u malee karaan walumaa gala nagaa ture. Akkuma haala biyyattii rakkina garaagaraa keessa jirti sakatta'insi baay'achuudha ala gaafatamuudha ala nuyi karaa seera qabeessa sochoona turre sababiin isaa qaama dhimmi isaa laallatu waajjira buusaa gonofaa Oromiyaa irraas xalaa barreeffannee kan dhaabbata wal gargaarsa Oromoos xalaa fudhannee kaana wanta ta'eef bulookkoon baay'een jira. Inni deemsa keetti xinnoo ishee gufuu ta'uu danda'a yeroo si jalaa gubuu danda'a irraa kana bee rakkinni biraan turre nu hubachiifna yeroo nu hubachiifnu nagaan naqaadhaan immoo nu dabarsu bulookkoo jiru hundumaa irratti. Kanaaf asii kaanee gaafa sanaa waaqayyo nu gargaaree deemnee dhannee najjoo bullee najjooti baanee immoo sanbata isaa dilbata isaa akkuma kanaa ganamaan imala keenyatti fufnee deemnee gara yeroo laaqanaatti bigii geenye egaa Oromiyaa keessaa baatee daabbusiin gaafa ceetu Beneeshangul seenta. Beneeshangul ergi seenne booda magaalaa Baambasii jedhamtu irraati gara deebitee gara Oromiyaatti yookiin immoo gara begiitti maquudhaaf yeroo jettu xinnoo ishee haalli daandii yeroo jedhu manca'uudha ala yookiin immoo caccabuudha ala rakkinni biraan jiru walumaa gala haala bareedaadhaan karaan keenya nu milkaa'ee deemnee yeroo laaqanaatti guyyaa dilbataa sana magaalaa begii geenye begiitti qaama dhimmi isaa laallatu. Itti deebina isatti gaaffiin kiyya itti aanee siif dhiyeessu kanumaan kan wal qabatudha. Maaliifan gaaffii kana sii kaasuu barbaade keessattuu dhaabbileen miti mootummaa keessa waldaa gargaarsa adda addaarra hojjetanii yeroo adda addaa wanni isaan irraa dhagahamu keessattuu mootummaan illee waan kana irratti yeroo hedduu yaada ni laatu. Haalli nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jiru waldaaleen gargaarsaa adda addaa akka isaanii dhaqanii gargaarsa hin goonee fi dhiibbaa godheeraa jedhu. Isin garuu kana cabsitanii keessa dabarfattaniiti kan isin dhaxxanii hawaasa sana gargaaruu dandeessan. Mee muuxannoo argatte irra dhaabbadhuuti dhaamsa akkamiidhaa laattaaf namootaaf? Tole fayyaa gaaffii bareedaa kaafte. Gaafa asii mari'anne jaala koo wajjiniin waan lama murteessine. Waan lama nuyi murteessine maalidha? Tokko waa'ee daandii kanaa cabsinee dhannee aarsaa ofii keenyaaf dura baasuu nurra jiraatu cabsinee dhannee deemuun akka danda'amu hawaasa addunyaatti mul'isuun nurra jiraata. Dhaqanii saba kana gargaaruun akka danda'amu dhannee mul'isuun nurra jiraata. Inni jedhu murtoo keenya ture. Tarii karaatti yoo rakkinni nu mudates rakkina kamiyyuu keessumsiisuudhaaf of amansiifnee sammuu keenya qopheessinee kaane. Inni lammaffaan al tokko wanti miidiyaa hawaasaa irra oolu yookiin arboonfama yookiin immoo gadi bu'ama. So haala rakkina hawaasi sun keessa jiru dhannee ijaan ilaallee suur viidiyoo fudhannee sagaleedhaanis haala uummati sun keessa jiru waraabnee deebinee dhufnee addunyaan ga'uun irra jiraata inneema ofitti murteessine. Kanaafiyyuu inni nu yaaddaa adeemne baay'eensaa harka 100 keessaatii harki 80 ol irra caalaa soba akka ta'e hubannee dhufne nu sababiin isaa maaliifi waan deemtuuf hubachiiftee namni maaliif deemta jedhu hin jiru.
yoo dhaabanii konkolaataa dhaabachiisanii sakatta'aa jiru naa ta'ellee deeggarsaaf deemnee gaafa xalaatti agarsiifnu ibin konkolaataa ittiin deemnee dawwaa fuunee deemaa turre nu gaafatu inni dudduubaa maalidha yeroo dhani dawwaadha innaa hiikanii ilaaluuf illee yaaliin godhan turan dhaqaadha nu dabarsu turan iddoo hundumaatti itti sooranaas ta'ee qaamni nageenyaa kamiyyuu hawaasis simannaa magaariidhaan kallattii nutti agarsiisa nagaan naqaa jedhaniitu simannaa magaariidhaan karaan qajeelaadha namni kamiyyuu dhaqee maaliif deemtaa hin deemtu hin dabartu namni dhiibbaa homu hin jiru sanaan milkoofne irraa jechuudha sana cabsine irraa. Kanaaf hololli sooshaal miidiyaa warra qofa jira malee lafarratti namni hawaasa kana deeggaruu barbaadu hawaasa kana gargaaruu barbaadu yoo murannoodhaan akka keessan kana asii ka'ee deeme gargaaruu ni danda'a daandiin haga jedhamu kana rakkoon hin jiru jechuudha. Daandiinis nagaadha magaalaadhattus nagaan keessumsiifamtaa siree qabattee galgalama sa'aatii sadiitti yoo deemte amma lamaatti yoo deemte namni maaliif deemtaa ateenyuudha siin jedhu hin jiru akkuma seera biyyattiitti immoo daandiirra yeroo deemtu waraqaa eenyummaa agarsiiftaa lafa deemtu gaafatamtaa sana ibsitaa fi dhiibbaan irratti geggeessanii namni rakkisan jiru eenyuyyuu ennaa deeme dhaqee hawaasa sana gargaaree deebi'uu akka danda'u dhannee agarree mirkaneessinee deebineerra achi waan qabnu lamaan keenyayyuu murteessinee ma deemne garuu immoo simatamnee mati dhannee gargaaree deebine wanta ta'eef nuyyuu ragaadha jechuudha dhaqanii gargaaranii deebi'uun akka danda'amu. Tole fayyaa ta'e beekii geenyeetu dhaabbanni dubbatti deebine mee haalli simannaa gaafa dhaxxanii achi keessanii qaamoleen mootummaas haa ta'u namoonni hawaasni naannoo sana akkitti simatan maal fakkaata? Tole fayyaa ta'e egaa akkuma siin jedhee jalqabuma gaafa asii kaanu dhaabbata ayyama qabudha. Sadarkaa mootummaatti sadarkaa federaalaatti ayyama baafatee socho'a waldaan wal gargaarsa Oromoo yeroo socho'u immoo haala yeroo Booranaatti sochii ta'e irratti ka'ee mootummaan Oromiyaa immoo kallattii kaa'ee qaba. Tokko namni dhuunfaan lafaa ka'ee maa qeenxeetti suuraa maxxansee akka gargaarsa walitti qabuu hin dandeenye lammaffaa immoo gargaarsa yeroo geessu caasaa buusaa gonofaa keessa darbuun akka dirqama ta'ee kallattii kaa'ee ture nus sanarratti hundoofne karaa waajjira keenya xalayaa deeggarsaa fudhannee qabna buusaa gonofaati immoo maal fuunee akka dhannu maaliif akka deemnu xalayaa deeggarsaa fudhannee deemne wanta ta'eef namooti addanaati dhimmisa isaan ilaallatu dursanii bilbilanii achitti dhannee akka gargaarsa geessidhaadhannu akka namoonni nu simataniif odeeffannoon laatamee ture kanaaf guyyaa dilbataa waajjirrillee banaan taanetti dhaabbati buusaa gonofaa aanaa beegii inni itti gaafatamaan as jira namanni bakka nu buusee dhaabbattee nu eegaa turte itti gaafatamaan hawaasummaa aanaa beegiis dhaabbatee nu eegaa ture akkuma kanallee immoo namoonni dhimma isaanii deeggarsa keenyaaf gammachuma gaarii qaban makaaneessus jalatti namoonni hojii hojjetan daaskii keessallee namoonni jiranii dhaabbatanii nu eegaa turanii akkuma magaalaa sana galleen simannaa nu godhanii laaqanayyuu nu afeeranii sana booddee gara qaama dhimmi isaa ilaallatu taana bulchiisa aanaatti dhannee waan dhufneef maal fidnee akka dhufneef attamitti deeggarsa sana laachuun akka irra jiraatu guyyaa dilbataa sana yeroo nu laatanii wajjin mari'anneetu haala mijeessinee jechuudha iddoo itti minaan buufannu attamitti raabsuun akka jiraatu illee isaan wajjin mari'anneeti kan hojii sana raawwanne kanaaf simannaa magaariitu nu godhame. Kallattiidhaan amma garuma dhimma marii keenyaatti hin ce'a keessattuu suur sagaleedhaan viidiyoo waraabamee fuulbarruu ooraa fi sagalee bilisummaa Oromoo irra jiru akkan argetti buufata fayyaa keessatti haala baay'ee ulfaataa ta'een yeroo namoonni bakki ciisichaallee hanqatee lafarra ciisan argaan ture isa sana immoo ati ija keetiin agartee dhaabbattee yeroo namoota sanaa wajjin marii gootu yeroo isaaniin gaaffiif deebii isaaniif illee gootu argine mee haalli ati argite sun maal fakkaata isa kana minaa ibsi. Fayyaa ta'e ibsa amma kana waanuma haasa'uu dandeessuuf afaan hin ibsuu nama rakkisa. Sababiin isaa nuyi baay'ee keessi keenya cabee gaddine otuu dhaabannee namoota haasofsiifnee hiriyyaan koo viidiyoo fudhachaa jiru haati mucaan harkatti duute jirti. Haati mucaan harkatti duute yeroon siin jedhu qoricha bookee buusaa istiriippii tokko dhabdee jechuudha. Waan biyya bakkeetti dhufu waan riiferii barbaadu waan biraa barbaadu miti biyya nagaa keessatti qoricha bookee buusaa istiriippii tokko. Addana magaalaa Finfinneetti qarshii 130 gurgurama. Achi daldaltoonni baay'ee itti dabalanii booddee ibsuun hin danda'a qarshii ol kaa'aadhaan gurguratu. Kana dhabdeetu utuu nu dhaabannee waraabaa jirru boleessi koo jaallataan qaqqabee ilaaleera. Haadha harkatti duute mucaan kuni baay'ee gaddinee baane walumaa gala ibsuun si rakkisa. Maatiin tokko nama 10 qabu keessaati nama 8 ciibsee gidduu ta'a maanguddoon tokko nama 8 yeroo wallaantu. Bookeen buusaa sammuu keessa nama litti haasaa nama jijjiirsifti dafqisiifti mataa dhukkubbii qaba dudda kutaa qaba nyaataa qaba haati manaan iyyiti ijoolleen iyyiti kana gidduu dhaabatee namni tokko nama 8 yeroo wallaanu
namni kana dhaggeeffachaa jiru yookiin immoo yeroo achi dhaabattee ilaaltu sammuu keetu si dhukkubaa. Abbaan manaa tokko haadha manaa ijoollee nama sadii siree tokko irra ciibsa. Suuraa sana irratti argiteetta deeman yaada. Inni kaan immoo ciraasaa yoo lafa ciisudha. Bee lafa ciisaa siree walanqatee jechuudha. Hospitaala Beegii keessatti itti gaafatamaa haasofsiifnee turre tarii yeroo biraa ammas fuula kan horaa irratti gadhiisuu dandeenya. Lafa itti nyaati dhukkubsataadhaaf hojjetaaf qophaa'ullee almost amma nyaata dhaabanii nyaata hojjetaafis dhukkubsataafis qopheessuu dhaabanii iddoo ciisichaa godhaniiru. Sunuu walanqaatee walumaa gala namni walirra ciciisaa jira. Kan si gaddisiisu egaa walirra ciciisaa duwwaa utuu hin ta'in achi ciisee dawaan argatu. Tajaajila ga'aan argatu. Walitti bu'iinsaa yeroo garaagaraa ta'e irraan kan ka'e ogeessonni fayyaa baay'een baqatanii bakka jijjiirrataniiru. Namoota of laatan muraasatu tajaajila laachaa jiru. Walitti bu'iinsa ta'e sanarraan kallattii kamiin yoo ta'u meeshaan barbaachisaan achi keessaa saamameera. Meeshaa ittiin yaalii ga'aa namootaaf laatan hin qabanii akkuma achirratti ibsu yaalee gilukoosiin hin jiru. Namni gaggabee dhiigisa barbaachisu jiraatellee asoosaadhaati kiiloomeetirii 100 wayi deemameetu dhiigi dhufa. Kanaaf walumaa gala ibsuun isa rakkisa akkaataa itti hawaasi keenya keessa jiru akkaataan itti tirii ta'aa jiru rakkinni isa mudate suni afaaniin ibsuun isa rakkisa baay'ee ulfaataadha. Fayyaate miira keessa nama seensisa dhugaadhumatti wanni ati naa kaasaa turte. Mee achuma keessa atu sanarraan bahini waa'ee gulukoosiin hin jiru dhiigni hin jiru naan jettee kana isuma irratti ni si deebisa. Viidiyoo sanarraa kan argetti manni yookiin hospitaalli sunuyyuu baankii yookiin bakka dhiigatti kuusanuu hin qabu. Yoollee namni rakkate achi akka fidanii dubbachaa turte sanarratti. Hospitaalli suni bakka dhiiga kuusanuu dhabeeti moo dhiiguma dhabameeti moo tajaajilli elektirikii waan sanaaf gahaa ta'e dhabamuudha moo maaliidha siin jedhamee warra itti gaafatamtoota hospitaalaa wajjiniin gaafatteetta yoo ta'e yoo isaanii wajjin mari'atteetta ta'e rakkoon hir'ina dhiigaa baankii qabaachuu dhabuu suni maalirraa hospitaala sana mudate yoo isaaniin gaafatteetta ta'e hordoftoota keenyaaf atuu ibsite kana. Tarii kana kaaseefin ture hoggansa achi jiruu fi maalidha inni sulma isaayyuu hospitaalli sun hin qabu ture. Sulma isaa hin qabu ture. Maal jedhee yeroo rakkinni kun isaan mudatu namoota tola ooltummaadhaan dhiiga namaaf laachuu fedhii qabanii fi danda'an waamanii dhiiga waraabaniiru. Dhiiga waraaban sana garuu achi ka'anitti uummata tajaajiluu waan hin dandeenyeef keessatti ergatanii kaawwatu asoosaatti ergataniitu kaawwatu. Nuu kaa'aa jiran jechuudha. So ergii namni dhukkubfatee dhiiga barbaadu argameeti immoo dhaqanii silaa asoosaatti fidu. Isumayyuu waraabanii ofii isaaniif asoosaa kaawwatan sanayyuu dhaqanii akka achiis fidan ittiin uummatan tajaajilleef immoo hospitaalli guddaan amma naga'u kun ambulaansii hin qabu. Walumaa gala ambulaansiin jiru gubateera kan jedhanii saamameera. Kanaaf ambulaansii ittiin hawaasa tajaajilullee hin qabu. Uummata sana yeroo ilaaltu akkuma salasiin jedhee qoricha addanaati qarshii 120 gurguramu achiiti 2,200 bitata. 2,200 bitata. Egaa afgaaffin jaraajjiin godhe irratti akkuma ilaaltetti uummati kun waan lafa isaarra jiru midhaan reefa biqilaa jiru ocholoonii bisingaa boqqolloo ijaan godhataaf hin godhatu isaallee tun beekin maasii irratti baala isaa gurguree ittiin of wallaanaa jira waan itti wallaanamu dhabe sangaa isaa gurguree fixeera harree isaa gurguree fixeera ameessa isaa gurguree fixeera oolaa isaa reettii isaa gurguree fixeera maal gurguraa jira maasii isaa irratti abboota qabeenyaatti midhaan isaa gurguraa jira walumaa gala sadarkaa kanarra ga'eetu ammallee haala kana keessa otuu jiru dirmannaa gahaa argachaa jiru ammallee inni sitti haasa'aa jiru magaalaa aanatti magaalaa Beegii keessa hospitaala Beegiiti kun kan ta'aa jiru gaafa hospitaala Beegii keessaa baanee nuyi murteessinee akkuma siin jedhe deemsa deemne sababiin isaa qoricha fuunee hidhannes qaama mootummaatti hin laanne qaama mootummaa mallatteessifne akka achiin geenye nagaa ergii fudhanne booda numa turaabsaa isin ilaallatu inni so qoricha fuunee konkolaataa ittiin deemneeni lafa namni dhaquullee yaadda'u iddoo guunfeedhamu qaamni mootummaallee dhaquu hin dandeenye ijoolleen namni lama namni sadi aarsaa of godhanii achi buufata fayyaa jiran jiru jennaan inni murteessine akka jarraa obboleettii tokkochi keessaa arganne karaa isinitti agarsiisa kan nuun jettu fuunee dhannee gaafa dhannu yaaddoon uummataa dhukkuba isaa sammaa miti. Dhukkuba kanatti illee fayyee jiraatee ji'a tokko booddee beelatu nu mudata. Ji'a lama booddee beelatu nu mudata. Sababiin isaa maasii irratti midhaan isaa gurgureera. Midhaanni maasii isaa irra jiru kan eenyuuti? Kan abbaa qabeenyaati. Isa gurguree fide sana immoo midhaan maasii irraa gurguree fide sana immoo maal gochaa jira? Faarmaasii dhuunfaa irraatii gatii mi'aadhaan ittiin qoricha bitachaa wallaanamaa jira. Jaarsi tokko maal naan jedhee sangaa gurguree ijoollee nama 8
hospitaalaas buufata fayyaatis yeroo argachuu tajaajila argachuu waan hin dandeenye. Ijoolleen harkatti waan gaggabdeef nama dhuunfaa tokko biratti geessee birrii 8,200 limmoo waraansise. Galanii garuu guyyaa 3 booddee 8 dhuunfatan. Sammuu qotee bulaatiin maal naan jira jaarsi suni ijoollee koo bishaan waraanaan fakkaata. Limmoon sun kan isaa waraanan bishaan malee bookeen buusaa limmoo irraa haftee miti. Ogeessonni fayyaa bishaan waraananiiti kan ijoolleen koo guyyaa 3 booddee deebitee dhukkubfatte. Isa hospitaala dhuunfaatti yookiin immoo faarmaasii dhuunfaatti kilinika dhuunfaatti qarshii masii baasee wallaanseeti. Lammaffaa immoo deebisee ijoollee sana hospitaala ciibsee jira jechuudha. Buufata fayyaa ciibsee jira. Walumaa gala hin ulfaata akka ibsitu nama rakkisa. Kana fakkaata haalli inni keessa jiru dubartoota ulfatu namni yaalii geggeessee kanas fayyada. Qoricha busaa kana fudhatte mucaan kee garaa keessatti akkas jedhee miidhama jedhee namni itti waan hin jirreef faarmaasii dhuunfaarraa dhaqanii qoricha bookee busaa bitataniitu qoricha bookee busaa immoo baay'ee ulfaataa wanta ta'eef mucaan garaatti duute haatis duukaa duuti. Sadarkaa kana jira jechuudha. Gaafiin kiyyetti aanullee sanaan kan wal qabatu ture. Dawaa akkas fudhatanii ulfii kanarraa bahaa jiru hedduudha. Namoonni hedduun sababa kanaan du'aniiru. Dubartiin ulfaa lubbuu kan dhabdetu jirti jedhee viidiyoo sanarratti kan inni argaa ture. Atillee hangaa si gaafachuuf kan hin ture na kaaste. Mee waan kana mee xiqqoo ishee bal'isiitii naa ibsi. Maaltu jira? Akkuma siin jedhe ogeessi fayyaa baqateera. Inni humna qabu baqateera. Ammi saba isaanii faarsaa baasuu barbaadan immoo turaniiru. Amma jiran iyyuu eessa jiru baay'een isaanii magaalaa irra jiru. Baadiyyaa dhaquun barbaadan. Dhimma nageenyaa wajjin wal qabateeti. Baadiyyaa dhaquun barbaadanii kanaafiyyuu maaltu ta'a gaafa dhukkubfatan ogeessa fayyaa wajjin naqanii mari'atanii kallattiin laatamee fi qoricha kana akkasitti fudhadhu akkasitti mucaa keef kana akkasitti kunuunsa ta'a garaa kee keessatti yookiin yoo kana fudhatte si wayyaa yoo kana dhiifte si wayyaa fakkeenyaaf qoricha ati liqimsituu fi limmooti waraanatti walii gargari effektiin inni mucaa garaa keessa jiru irratti qabu. Kana eenyutu beekaa ogeessa fayyaa beeka. Odeeffannoo kana immoo yoo argatu ogeessa fayyaa bira dhaqanii ergi teesti godhamee dhiigi isaanii ilaalamee sadarkaan dhukkuba isaanii baramee boodati qorichi isaanii barbaachisudha ogeessa fayyaatu murteessee kana fudhattaa ijammasii fudhattaa dhekiniin itti gaafa sardaman dhuunfaarra dhaqanii bitatu faarmaasii dhuunfaarra. Faarmaasiin dhuunfaa immoo akka magaalaa guddatee meerra ogeessi fayyaa sakamtu si ajajee meerra waraqaan ittiin si ajajameen jedhu waan isheen gaafatte itti gurgura. Kan mataa bo'uus jennaa waan itti dhagaame itti gurgura kan maalii jennaa waan itti dhagaame itti gurgura. So dhukkubfachaa jirti wanta ta'eef busaadhaa yeroo nama allaattu wanta ta'eef dhaqee bitatti sun maal godheera dhaqee qorichi bookee busaa sun mucaa garaa keetti ajjeeseera. Gaafa mucaa garaa keetti ajjeesu dubartiin kun ammas yeroo mucaan garaa keessatti du'u atattamaan ambulaansii ittiin mana qorichaa geessuuf caasaan fayyaa ganda keessa hin jiru wanta ta'eef maaltu ta'ee isheenis mucaa garaa keetti du'e sana duukaa gara du'uutti deemte jechuudha. Akkuma kana dubartiin kan biraallee qorichicha fudhattee mucaan dhalates du'e isheenis duute. Mucaan ergi dhalatee garaa keessaa bahee du'ee dhiibbaa qorichichaati jechuu dandeenya. Dubartiin sun garuu haftee jiraachuu dandeessi turte. Sababiin isaa otuu yaala ga'aan argatte ta'e naannoo mana qorichaa jirti ta'e ergi nagaa deessee mucaan du'u isheen dhimmi du'u hin jiru. Yookiin dhiigatu dhangala'ee duute yookiin immoo kunuunsa ishee barbaachisu dhabdee duute jechuudha. So maaliidha waan xinnoo ittiin fayyuu danda'uuniti dhumaa jiratu dhukkuba dhumaa olii waan dhuguma nama fixu ta'ee sin gaddisiisu. Garuu waan salphaa naannoo isaatti argachuu danda'u sadarkaa addunyaatti immoo qoricha tola laatamu. Qorichi bookee busaan gurguramu baay'ee sadarkaa addunyaatti hin gurguramu. Akka qoricha HIV tola laatama. Biyya keenyatti garuu maallaqumaan iyyuu dhibee maallaqa isaa waan ittiin bitatu dhabeetu du'aa jira gaa kun taatee dhugaa hawaasa achi jiru nutti dubbateera gaa. Qorichi asitti qarshii 120 ture achitti 1000 wayii naan jette. Biyyi kuni biyyuma maqaadhaaf biyya tokko keessa jirra. Biyyuma tokko jennee haa yaamnu. Seerri asitti hojjetu achitti hojjechuu dhiisuuf hojjechuusaa awwanni irraa beeku hin jiru. Garuu waan kana mee hawaasa gaafa gaafattu yookiin immoo qaamotii dhimmi kun ilaallatu warri bulchitoota aanaa fa'aa isin bira jiran yeroo sana isin wajjin nama ramadatanii illee deemaa jiran waan ta'eef tarii akka carraa waan argattee haasofsiiste qabdaa maaf akkana ta'e onni jettu wayi yoommoo hin taane akkuma ofii keetii yaaddutti akka namaatti nama tokko dhaqee waan kana bakka sanatti taatee kana argeetti mee maal naan jetta kanarratti. Tole ulfaadhu ani akka carraa ta'e kanaan dura yeroo dheeraa miidiyaa irra hojjechaa ture wanta ta'eef waan akkasii badaa biraan darbu qaawwa akkasii yeroo argu namoota nan haasofsiisa kallattiidhaan itti gaafatama waajjira fayyaa kan aanaas namoota waajjira sana keessaas hojjetan gaafadheera waan laman gaafadhe tokko faarmaasii keessaatii tokko buufata kilinikii dhuunfaa keessaa faarmaasii noormaaliitu jiru seera biyya kanaatti dhoowwaadha.
Kilinikii keessatti faarmaasiin qoricha hin gurguratu. Kilinikiin kilinikiidha. Faarmaasiin immoo kan dabaladha. Meetira haga ta'e haga meetira dhibba tokkoyyuu irraa fagaachuu qaba akka seeraatti. Keessa miti gargariyyuu fagaachuu dura jiraata. Achuma keessaa qabu hundumtu. Lammaffaa ajaja waraqataa malee gurguratu. Gaaffii kanan kaase. Maaliif kun taa'e? Baay'een isaa ergi rakkinni kun uumameeti banamee jedhan. Maaliif to'achuu hin dandeenye jennaan caasaa seeraa amma kana to'achuu danda'u iyyuu hin qabnu. Baay'een isaa ergi caasaan kun diigamee rakkinni nageenyaa sun nu mudateeti baname wanta ta'eefi soo utuma beektanii callistan yoonnaan beekna garuu waan goonuu hin qabnu. Amma kanayyuu immoo tajaajila isaan laachaa jira. Hawaasa isaan irraa tajaajila argachaa jira wanta ta'eef waan goonuu hin qabnu. Waa'ee gatii kanaa itti kaaseeraan kan du'aa jiru sanyii lammiisaati dawaa Finfinneedha. Hin gurguramne isayyuu immoo warri dhuunfaa dhossanii gurguratanii qarshii 120 isaa gadiis argachuu dandeessa yeroo jilmaadhaan bittu isaa gadi hin gurguramu bitatee addanatti dhufee 1,200 yeroo gurguratu maaliif to'achuu hin dandeessan jennaan isuma kanayyuu immoo hawaasi argatu jennee callisne kanayyuu hin argatu akka mootummaatti dhiyeessiin hin jiru dhiyeessuu hin dandeenyu wanta ta'eef kanumayyuu argatu jennee kan callisnee kan jedhan deebiin haalaatan egaa malee kanarratti gaaffii kaaseera. Tole fayyaa ta'e dhugaadhumatti ulfaadhu yaadan silaa kaasuu barbaade atuyyuu dursitee naa kaasaa jirta. Gara magaala buufata fayyaa onattii sanarraa gara bakka silaa namuuyyuu dhaquun rakkisaa ta'e itti deemnee naan jette. Oggaachi keessanoo maaltu si mudate? Wanti nu mudate hin jiru. Wanti nu mudate namoonni dinqisiifachuu isaaniiti. Baay'ee dinqisiifatan tokko konkolaataa akkasii agarree hin beeknu lammaffaa immoo ergi rakkinni sun uumame kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaas konkolaataan akkasii kanarraa hin socho'u wanta ta'eef attamitti cabsitanii dhuftanii isa jedhu dinqisiifachuu namootaati ala wanti addaan jiru akkuma isin jedhe egaa uummati akka wanta waan guddaa tokko fuunee dhanneetti kan inni nu simatee gammadee hojjetoonni buufata fayyaa sanaa baay'ee mirqaanani sababiin isaa waan hawaasatti laatan hin qabani buufata fayyaa Guunfii jedhamu nu hidhanne sana gaafa sanayyuu kan kaardii baafatanii jiran nama 500 olii guyyaatti garuu laaboraatoorii teeknishaanii tokkotu jira faarmaasistii tokkotu jira neersii tokkotu jira kan nuyi haasofsiifne itti gaafatamaa kan kutaa mana qorichaati faarmaasistiitti jirudha kan nuyi haasofsiifne guyyaatti yoo baay'ee dafqanii hojjetan nama 180 yaalama nama 500 keessa yaadii ilaal bookeen buusaa yeroo namaa laattu sammuu litti ajjeechi. Warri kaardiin baafatan jiran hiriirarra lakkoofsan qaban kan kaardii baafate gara nama 500 sana keessaatii nama 180 duwwaatu dhiigisaa ilaalamee dawaa argachuu danda'a yoo dawaan jiraate sayyuu dhiigisaa ilaalamee daa'imni akka jirtutti achitti kukkuftee jirtu sun daa'ima dabalata nyaataa barbaadanidha otuma maatiin isaanii qabaateeyyuu dhukkubni sun miidheera wanta ta'e nyaata dabalataa daa'ima barbaadanidha qorichumti inni kan bookee buusaa kun immoo inni kan nama guddaa daa'imaaf hin tajaajilu nama kan nama guddaa fuunee dhannee nyaata dabalataa kan daa'imni fuunee dhanne malee inni iyyuu hin tajaajilu tokkitti jirti maayikirooskooppii tokkittiitu jirti laaboraatoorii teeknishaaniin suni dafqee ofirra kutee guyyaatti amma dhiyee sa'aatii tokkotti nama meeqa tajaajila nama 180 tajaajila inni kaan achuma olee bula tarii intalli tokko achirratti yeroo isheen haasoftu agarteetta dhukkubfadhee dhufeen yaala barbaacha dhufeen abee jetteetu maal jettee dheekkamte farra laalaanaa waraanuudha jedhanii naannoyyuu didee jettee utuu ilaalamina waraanuuf jennaan didee jette isheen hubannaa qabdi utuu ilaalamee teessite ta'ee sadarkaan dhukkuba koo maal akka ta'e hin barame limmoo waraanamu jettee ogeessi fayyaa sun isheen haasofte sana wallaalee miti waan godhu gaafa dhabu yeroo namni sardamuti ittiin tursuudhaaf limmoo sana waraana sababiin isaa akkuma isin jedhee an baadiyyaatti na dhaddee guddadhee mucaa qotee bulaatis wanta ta'eef waa'ee bookee buusaa nan beekaa dhukkubfadhee sargeera wanta ta'eef yeroo siin laatu walumaa gala yeroo siin laatu normaaliin isaa yeroo siin laatu kun immoo gara sammuutti tola deemti nama sammuudha ala gooti isheen ogeessota fayyaa komachaa turte ogeessonni fayyaa garuu yeroo nu ilaallu achi fiiganii as fiiganii inni kaan bakkeetti wallaanaa inni kaan kutaa keetti wallaanaa akkuma isin jedhe nama 500 ol galmaa'ee jiru kana namni 3 maal godhu eeguun tajaajila eenyuun isa inni tokko maatii nama 4-5 fuudhee dhufee maatii kuna tajaajileedha maatii sana nama tajaajilee achi as deebi'utti maatiin biraan sardama waan humna namaa oliiti gaafa sardamanitti sana godhu kanaaf walumaa gala ummati akkaataan itti egaa dhuguma immoo sana booddee bilbilee yeroo ilaalu guyyaa 3 guyyaa 4 qorichi nuuf fuunee dhannee buufata fayyaa nuyi lamaan dhannes hospitaala Begiis buufata fayyaa Begiis qoricha nuuf fuunee dhannee tajaajilaa ture
Nuyi humna muraasaan deemnee akkuma isin jedhe cabsinee dhannee matii haala naannoo sana dhaquun akka danda'amu cabsinee hawaasatti agarsiifnannee dhanne malee waan baay'ee fuunee dhannee istiriippii 1,000 nama 2,000 kan gargaaruu danda'u yeroodhaaf gargaaruu danda'u fuunee dhannee isaan garuu akkaataa guddaatti ifin itti gaafatama waajjira fayyaa kan hospitaalaa yeroo jalqabaaf namoonni dhufanii afgaaffii godhanii deebi'uudha ala waa harkatti qabatanii kan dhuftan isinii. So nama 2,000 akka nuyi baraarru gootaniittu jedhanii baay'een golateeffatanii sanaan guyyaa 3 guyyaa 4 tajaajilanii egaa rakkinni guddaan jiru maalidhaa uummati sisimata rakkinni biraan jiru baadiyyaa keessa rakkinni biraan jiru nagaa si gaafatee si dabarsa karaa sitti agarsiise si dabarsa shakkiin tokko hin jiru waan sodaattu hin qabdu lafa rakkina jira immoo qaama nageenyaatu jira si sakatta'anii si dabarsu hin deemtaa kana alaan amma deemee deebi'etti achi dabarree kiiloomeetirii baadiyyaa sana keessa amma deebinetti wanti tokko wanti nu mudate hin jiru rakkinni biraas hin jiru uummatni immoo gammadee sisimata gaa waan isa tajaajilu fuutee itti wanta ta'eef. Kanaafuu holalumaan iyyuu uummanni sun ammaayyuu dararaan hagana ga'u irratti dhaqqabee sagalee dhabee nama isaaf birmatu dhabee mootummaas ta'e waldaaleen miti mootummaa waldaaleen gargaarsa irratti hojjetan hunduyyuu callisuuni holaluma callisee sooshaal miidiyaa fi akkasumaan qilleensa irratti odeeffamu sababa godhataniiti malee hawaasa kana gargaaruun ni danda'ama isa jedhu jala sarartee naa kaaste fayyaa ta'e mee gara qabxii itti aanutti ni ce'a. Waldaan tokko jira waldaan gargaarsa waldaan haakimoota Oromiyaa jedhu waldaan kun yeroo adda addaatti bakkoota akka kana deemanii akka yaala godhan faadhayyuu miidiyaalee irraa arga. Waldaaleen kun faan haakimoonni of kennuun bakka kanaa dhaqanii hawaasa akkaan miidhamaa jiru kana akka gargaaranii fi waldaaleen kun of kennanii akka isaan bakka kana dhaqaniif mee ati dhaamsi ati isaaniif illee gootu yoo jiraate carraadhuma kanatti fayyadamte. Tole ulfaat gaaffii bareedaa kaafte waldaan kun jira waldaa kana wajjin akka dhaabbata wal gargaarsa Oromoo akka horaatti amma walitti dhufeenya gaarii humnee wajjin iyyuu gamtaa tokko godhannee socho'aa jirra. Gara jalqabaas rakkina naannoo sana jiru kan suuraadhaan akka saaxilamu ta'ee fi daataa naannoo sanatti rakkina ta'aa jiru kan akka inni miidiyaa irra oolu godhes isaanii qabu namoota akka odeeffannoo nu laatanitti almost gara nama 6,000 ta'an miseensa qabu jarri kun namoota tola ooltummaadhaan dhaqanii tajaajiluu barbaadan hin qabuudhaan. Garuu maaltu ture fakkeenyaaf gaafa asii kaanunii isaan keessaa nama fudhannee deemuudhaaf turre isaanis reefa dandamatanii ka'anii humna godhatanii ijaaramanii reefa ba'aa jiru. Iddoo lafa fagoo akkasiiti immoo caasaa ijaarame dhabuu danda'u caasaa nu laadhaannee turre nama gimbiirra jiru tokko nu laatanii namni gimbiirra jiru sun quunnamnee dilbatasii begii nama jiru hin beeku nuun jedhe gaafa sana caasaa keenya keessaa begii namarra jiru amma yaadadhee amma isin ilaalluun qabu jedhee galgala argina ijoo geenye immoo isin duukaa deemuun barbaada jedhan immoo isa bira dabarree turre. Maaltu jechuu barbaadeen of laatuudha dhaqanii tajaajiluudhaaf garuu maaltu jira dawaan wanti quubsaan wanti ga'an jiraachuu dura jiraata amma fakkeenyaaf akkuma isin jedhe maayikirooskooppiin hin jiru jarri kun yoo dhaqanii waa ittiin hojii hojjetan jiraachuu danda'u dura jiraata siluma isaayyuu aanaan beekii buufata fayyaa beekiif qondaalli aanaan 2 buufata fayyaa 5 fi hospitaala beekii sana duwwaa qabu warra iddoo baadiyyaarra jiran keessaa amma akkuma jedhee wanti hundumtuu barbadaa'eera hin jiru kanaaf dhaqanii waa itti yaalan hin qaba wanta ta'eef asumaan iyyuu waan dabarsuu barbaadu amma dawwaa duwwaa miti kan barbaachisu yeroo sana yuuzin desiroo teesti gootee dhibee sana ittiin bartee yeroo sana gattee nama tokko ittiin tajaajiltee gattee kan ittiin rakkina nama sanaa qoricha laachuu fi dandeessu dawwaa laachuu fi dandeessu jira meeshaan jira meeshaa sana amma warri dhaqan illee dawwaadha wajjin fudhatanii yoo dhaqan ogeessi fayyaa achi jirullee lafa buufati fayyaa saamame kana lafa hospitaalli hin jirre baadiyyaa isaa keessa deemee dhaqee meeshatti fudhatee dhaqeennaa waan sana nama tajaajiluu danda'a. Dawwaa muruddatti fudhatee dhaqaa sana booddee dhaqee teesti godhee yeroo sana agarsiifti sadarkaa isaas maal isaas hin himti dhibee sanas hin himti yeroo sanatti dhaabbatee namootaaf dawwaa sana laatee deebi'uu danda'a. Isuma nuyi amma geessine kanayyuu kan tajaajilaa jiran warra achi jiran miti. Dooktar Abulus kan jedhamu addana hospitaala Pheexroosii kan hojjetu dhalataa naannoo beekii ijoollee walitti ijaaree gara ijoollee nama 5 immoo nama 6 fuudhee dhaqee hojii mootummaa hojii diinii isaanii dhaabanii almost 10 tokko ta'uu danda'uuf jedhu ergi achi taa'anii baadiyyaa diinii kan tajaajila laachaa jiru isaanii. Isaan egaa ammoo waldaa hakiimota yookiin immoo waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa keessa miti. Waliin isaanii dhalataa achitti wal ijaaree deemee gaafa wal ijaaranii deemanii boba'aa itti guuttatanii
waldaa makaana Yesuus sinodosii achi jirutu konkolaataa kan daaskilaatee fi konkolaataa sanaan baadiyyaa keessa socho'u dawwaan hidhannee laannayyuu hojiitti akka jijjiiramuuf kan ittiin deemanii nama yaalaa jiran jiru. Kanaaf yoo dhaqan hawaasiin simata. Isaan ijjiinis akka dhaqanii tajaajilanitti wajjin hojii hojjechaa jirra. Maallaqa sassaabamaa jira. Maallaqi gaafa argame dawwaan kun yeroo bitamu akkuma sila kaaftee karaa qellem wallaggaas amma wanti sammuu namaa keessaa xinnoo ishee amma akkanumaan qabadhee buusuu barbaadu hin kaaftadheen yaadee ture. Amma beekiif qondaalatu dura miidiyaa irra oolee farboonfamee haasa'aa jirarraa kan hafe walumaa gala lixa wallaggaa jechuun laaloo assaabii gimbii jala kiiloomeetirii 30 magaalaan jirtu sadarkaa lixa oromiyaatti tokkoffaadha amma bookee busaatiin. Gimbii jala kiiloomeetirii 30. Almost hospitaalli ayiraa tajaajila biraa laachuu dhiiseera jechuu dandeessa. Siree jiru lafa jiru hunduma isaa dhukkubsattoota bookee busaaf gadhiise. Yeroo lama sadii itti gaafatama hospitaala yuunivarsiitii Dambidoolloodhaa wajjin walga'iisti gaggeeffameera dhimma kanarratti tajaajila caalaa kan isaan laachaa jiraniif dhibamaa bookee busaa kanaaf tajaajila isa kaan dhaabanii sadarkaa Dambidollootti jechuudha. Dambidolloo duwwaan sadii bookee busaa qaba. Dambidolloo magaalaan Dambidolloo bookee duwwaan sadii. Qellem wallaggaa keessaatii aanaan 5 walumaa gala weerara bookee busaa kanaan weerarameera. Qondaala dabalatee, gidaamii dabalatee, gaa'oo qebbee dabalatee, warroon akkasii daallee 3, daallee waa baraa dabalatanii warri kun aanaan 5 bookee busaa kanaan miidhameera. Gimbii jalaa seen jedheera. Ba'aa wallaggaa keessatti dhufee mul'ateera. Karaarra deemneerra immoo gaafachaa deemneerra. Aanaan mana sibuu, aanaan qilxukaarraa, aanaan lataa sibuu, aanaan boojjii, aanaan najjoo guutummaan kanaan miidhameera. Nuti yeroo addanaati dawwaa fuunee deemnu ofii keenyaa fi biilaatti dubartii tokko busaadhaan duutee doogay gurree dabarse nuyyoo jechuudha. Kanaaf walumaa gala qellem wallaggaa fi lixa wallaggaa guutummaa weerareetu uummata fixaa jira. Tokko lola keessa waan turaniif beekiif qondaalli dawwaanis naannoo sana hin jiru wanta ta'eef kan isaanii dhumaatiin isaanii xinnoo ishee waan dabaleef bahee arboonfamee himame. Lammaffaa immoo isaantu carraa miidiyaa argatee odeeffamaa jirarraa kan hafe godinni lamaanuu rakkina guddaa keessa jiru jechuudha walumaa gala. Weerarri busaa kun Wallagga guutummaadhumatti iyyuu ni jira. Isarraa iyyuu darbee Wallagga bahaa achi iyyuu immoo ce'ee Beddelleedhaa fi godina Iluu Abbaaboor keessatti illee akka mul'achaa jiru miidiyaalee irraa ni jira. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Kanaaf mee gaaffii keenya gaggabaabsaa deemna. Hawaasni addunyaa dhimma kana xiyyeeffannoo laatee fi akka hojjetuuf wanni isin gootan kun waan gaariidha. Mee gaaffii xumuraa waan achitti kakaasaa turame sanarraa tokko sii kaasa. Karaa ittiin bookeen busaa dhabamsiifamu keessaa inni tokko qoricha biifuudhaan. Waajjirri fayyaa godinaa jalqabnee jirra yeroo ammaa kana biifaa farra bookee busaa kana mana irratti biifamee kan jedhamu jalqabnee jirraa jedha. Mee waan kana taajjabdaniittu akkamitti hawaasni maal isiniif kaasee yoo hawaasa gaafatti dhiyaattanii jettan wanni argitan wanni taajjabdan yoo jiraate kanarratti maal naa jette? Fayyaa ta'e dhumarratti makaaf ta'een eegaa ture anis amma tokkoyyuu amma waa'ee abidda dhaamsuutti qalbiin namaa qabamee jira. Bu'uuraan rakkina kana dhabamsiisuun immoo isa kamii waan jedhu namni haasa'aa jiru hin jiru. Odeeffannoo isa ati amma haasuuf ta'etii nu laatanii itti aanaan bulchiisa aanaas itti gaafatamaan dhimma waajjira fayyaa aanaas warreen kaanis ogeessoonnis akkasumatti nu kaasanii yoo ganda beekiin qabdu ganda 45 keessaatii ganda 9 keessatti biifaa geggeessaniiru. Ganda 9 keessatti ganda 45 keessa gabaasa isaan nu laatanidha. Yoo wantichi dhugaa ta'e iyyuu ganda 45 keessaatii ganda 9 keessatti jechuun dhibbantaa 2 ta'u walumaa gala. Inni iyyuu warra baay'eetti nammaatiin naannoo magaalaa beekee jiranidha. Warri iddoo mootii irra jiran yeroo walitti bu'iinsa hamaan geggeeffame sanas buqqaatiin irratti geggeeffame gara Baambasiitti gara Asoosaatti qe'ee dhiisanii baqatanii qe'ee tuufoo baasetti qe'ee corroqa cibsetti qe'ee rakkinni uumametti warri deebi'anii iddoo fagoo irra warri jiranii biifaa sana argachaa jiran. Inni kan biraan amma rakkinuma guddaa sila isaayyuu kan uume biifaan sun dhaabbachuu isaati waggaa 3 arfan darbaniif walitti bu'iinsa nageenyaa arganne. Lammaffaa agoobarri uummati dur fayyadamuu bareera. Muuxannoo isaa qaba. Sun dhaabbachuu isaati. So amma namoonni qaamni dhimmi isaa ilaallatu abidda kana dhaamsa. Namoota warra dhibee kanaaf qabamaniif qoricha geessisuu irratti hojjechaa. Namoonni warri kaan akka hin qabamneef dhibeen kun garmalee akka hin babal'anneef wal cina wanti deemsisuun irra jiraatu inni guddaan
biifaan sun rakkoon qabu. Yoo itti gaafatamaan waajjira fayyaa kan Oromiyaas haa ta'u kan federaalaas bifa ittiin nutumsu yoo qabaate dargaggoota leenjifnee fuunee dhabnee sababiin isaa ammaa bookee buusaa biifuun bishaan isaa biifuun ogeessa fayyaan barbaadu. Corroqaa balbala namaa irratti kuufame cabsanii akka inni yaa'u gochuun ogeessa fayyaan barbaadu. Humna namaa duwwaa barbaada. Humna dargaggoota. Dhattee agoobara raabsitee fi akka inni siree isaatti haguuggatee bookeen buusaa kun galgala isa hin ciniinne sababiin isaa halkan ammaatti wanta akka isa hin ciniinne godhanii ittumanii leenjisuun ogeessa fayyaan barbaada. Qaama kamiyyuu leenjiftee fi attee fudhattee dhaquu dandeessa. Dhalataama naannoo sanaas haa ta'u iddoo biraatis. Dargaggoota leenjisnee kan irratti hojii hojjechuu dandeenya. Kun lamaan garuu qoricha amma dhukkubsataaf dhaqu wajjiniin wal cina waa'een qoricha biifanii ittiin bookee buusaa kun akka isheen hin babal'anne gochuuf waa'een agoobara namaa. Dhukkubumti kunuyyuu akka darbeen tamsaasisaa akka hin bal'anneefuyyuu. Gochuudhaaf qoricha kana biifuun lafanni argamettis lafanni itti argametti biifuun lammaffaa immoo agoobara uummataan ga'u irratti hojjechuun isa yeroon itti laatamneedha ammayyuu dirqama kun. Kanaaf biifaa jalqabnee irraa nuun jedhanii garuu muraasa utuma jalqaban yoo ta'eyyuu muraasa. Maal jennaan gaafannee irraa hin qaban. Qorichatu biifamaa keemikaala isaatiin jiru. Keemikaala isaatiin jiru. Agoobara gaafannee irraa hin jiru. Bulchiisii aanaa naannoo sanaa amma waan hin jirre waan godhuun qabu. Waal tokko waama qajeelaa yoo yaadne gaariidha. Sadarkaa bulchiisa aanaatti oomishuus hin danda'anii, bajeta isaanii bituus hin danda'anii, yookiin mootummaa federaalaatu deeggira, yookiin sadarkaa biiroo fayyaa mootummaa Oromiyaatti irratti hojjetamutu irra jiraata, yookiin jaarmiyaa gargaarsaa sadarkaa addunyaatti hojjetamutu irra jiraata irraa kan hafe namni keemikaalli kun biifamutu irra jiraata, agoobara kan argachuutu irra jiraata, kun itti yaadamutu irra jiraata hin jedhaan garuu nama leenjiftee jettee kanaaf furmaata lafa kaa'uun hin danda'amaa deemaa. Kanaafuu ammaayyuu dhaabbileen gargaarsaa amma erga isin deemtaniin booda hedduun deddeemaa jiru. Gaafa gara sana deemanii waan kana xiyyeeffannoo itti kennanii dawaa biifamus ta'e agoobara uummataaf akka laatamutti qabatanii deemuun dirqama akka ta'e jala sarartee naa kaasti fayyaa ta'e ulfaadhu. Xumura irratti waldaalee gargaarsa jiran hundumaaf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa jechuu kooti. Uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran hundaaf waan argite kana akkamitti uummanni kun gargaaramuu akka qabu waa hedduu kaasteetta. Irrattis waan dhugumatti baay'ee keessa nama tuquu danda'u hedduu naa kaaste. Kanaaf uummanni kun gargaaramuu akka qabuudhaaf dhaamsi ati qaamotii aan amma jedhe kanaaf dabarsitu maaltu jira? Maalidha rakkinni jiru? Amma ani lakkinni lama sadii akka ittiin fufneen barbaada. Tokko amma iyyamee dirmatamuun eegalameera. Garuu ammayyuu rakkinni ta'aa jiru maalidha? Dawaan naqus nyaati dhaqus magaalaa beekii bu'aa jira. Namni cabsee deemuu sodaateera. Baadiyyaatti gaddarbu. Haalli karaa rakkisaa ta'uu danda'a. Rakkisaa yeroo jedhu konkolaataadhaan galuun rakkisaa ta'uu danda'a. Sababiin isaa akkuma jedhu waggaa 3 waggaa 4 sochiin ture qabbanaadha wanta ta'eef karaan daandii baadiyyaa caccabaa ta'uu danda'a. Garuu hawaasa kana bira ga'uun irra jiraata. Ijoolleen dhalattoonni achi kanaaf qopheessan immoo jiru. Konkolaataa mataa isaanii si geessuudhaaf, baajaajiidhaan, mootorsaayikiliin nama geessuudhaaf kan qophaa'an jiru wanta ta'eef inni amma Begii Duwwaa irratti magaalaa Begii Duwwaa irratti dhaqee gargaarsa hundumtuu harca'u kuni garaagarummaa hawaasa gidduutti uuma. Imeejii biraas godhata. Lafa ga'uun irra jiraatu hafeetu odeessa kanaan dura yeroo garaagaraa odeeffamu gara gabaatti dhiyaachuu gara rakkina biraa uuma gaafa tuullaan hammaachaa dhufu gara gaafa wanta argame suni tuulamaa dhufuti hawaasa walgahiiraa jedhamee gara gurguramutti deema. Ammas iddoon miidhame gaamaan jiru. So dhaabbanni gargaarsaa deeman hundiyyuu iddoo barbaachisaa qoratanii yoo hin geessan ta'e magaalaa keessa dhaqanii buusanii deebuu taanaan gargaarsa dhaqe otoo hin ta'in of mul'isuudhaaf suuraa kaasuudhaan jechuudha. Ammas nu hidhannee cabsinee itti agarsiifneerra. Otoo hin deeminaa jedhamnu ganda goonfiidhaaf ganda koboriin dhannee geenye deemne. Ganda 45 nu ga'uu dandeenya ture. Waan fuunee dhannu qabnu iyyuu deebine malee. Waan fuunee dhannu qabnu qoricha keenya muraasaa nyaata keenya muraasaa iyyuu deebine irraa kanaaf. Kanaaf magaalaa Begii keessallee buqqaan nuyi midhaan dhaabannee hirreef si gaddisiisa. Namoota kufuuf akka itti raafamaniif midhaan hirree baadiyyaan isaa immoo akkam ta'a. Magaalaan Begii keessa amma sun kan rakkate. Kanaaf maalsi jechuu barbaadeen walumaa gala lafa barbaachisu ga'uu danda'utu irra jiraata. Baay'ee irratti dhimminee hojjechuu danda'u irra jiraata. Akka haguugamee jiru miti. Uummati beela'aa jira, rakkina guddaatu jira, waan butu hin qabu. Akka sila siin jedhe immoo hin beela'aa. Maasii isaa keessaa midhaan isaa gurguraa jira. Kan baay'ee nama yaaddessuuf nama sodaachisu immoo amma bookeen busaa kun kan isheen ammaatti amma kana nama fixaa jirtuutu bokkaan roobaa jiruti. Akka seera bookee busaatti immoo bokkaan ergi caame booda ammaatti. Babal'inni isheen naamaan
onkoloolessa kana walakkaati kaaseeti. Kan qabuun hin danda'amne. Sababiin isaa gaafa bokkaan dhaabbatu bishaan kuufame ciinca'uutti ka'a. Waa bara houmuutti ka'a. Inni balbala namaarraa inni lagaarraa houmuutti ka'a. Achirratti garmalee warorti. Sana booddee amma kan nuyi baachuu hin dandeenye achi as sanitti adeemaa jiru malee sana amma argaa jiru miti. Kanaaf dhaabbanni gargaarsaa sadarkaa addunyaarra jiru uummatni Oromoo yoo sirriimatti wal dhageenya ta'ee jecha waraabnee sheekiin tokko naan jedhan dubbachuu barbaada. Jecha sheekiin tokko naan jedhan. Galaatiin iyyaa namni isin nagoo jiraateedha. Sanyiitu lafarraa dhumaa jira. Galaatiin iyyaa sanyiitu lafarraa dhumaa jira. Amma waa'ee dhukkubatti fayyadu hin ta'in sanyii dhabaa irraa. Namni tokko ergi ijoollee 10 awwaalee biyya dhiisee baqata. Awwaalee dhiisee baqata. Naannoo jiru dhiisee baqata. Maaliif jedha hawaasa keessaa ofiisa akka kamitti yaade ofiisa akka budaatti yaade jechuudha. Ijoollee isaa dhabame isaa waliin. Sorry. Maal jedhe sheekiin kuni namni isin dhaqee jiraatan sanyiitu badaa jira jedhe. So uummati Oromoo addunyaarra jiru sanyiitu badaa jira. Amma waa'ee dhukkuba tasgabbeessumaa miti. Sanyiitu lafarraa badaa jira. Kanaafiyyuu amma dandeenye wal hubannee adirmaan nuuf hin jedhaani iddoo gammoojjii kamiyyuu dhannee uummata kana gargaaruuf karaa dhaabbata gargaarsaa waraanuu qophaa'uudha. Jaarmiyaan gargaarsaa kam nutti haalaatu namni dhuunfaan kamiyyuu nutti haalaatu akkuma jedhee gartuu addooyyeedhaa wajjiniin gartuu haaromsa finfinneedhaa wajjiniin gartuu gamtaa ogeessota fayyaa Oromiyaadhaa wajjiniinis wal hubannee koree gamtaa dhaabbanni socho'aa irraa waldaa wal gargaarsa Oromoo sadarkaa biyyoolessaatti namoota bebbeekamoon kan keessa jiran karaa ogeessaas sanyiin Dookter Daawit fa'aa Dookter Soolan fa'aa ogeessonni fayyaa bebbeekamoon kan keessatti jiran koree biyyoolessaa dhaabnee socho'aa jirra. Kanaaf waan isaan nutti hidhatan amanamummaadhaan biraan geenyee saba kana tajaajiluudhaaf sa'aatii 24 qophii irra jirra. Kanuun dubbachuu barbaada ibsa fayyaa. Tole fayyaa ta'e ulfaadhu wanni naafe jettu yoo jiraate carraa kanaanis oraan suma dhugaatti fayyaa ta'a ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Wanni naafe jettu yoo jiraate yookiin immoo dhaamsi kuni bakka kanatti osoo akkas jettee na gaafattee raattee osoo nan gaafatin immoo dhimma kanarra tarkaanfanne wanni jettu yoo kan sammuu kee keessatti hafe yoo jiraate ishee irra na buusteetu nagaa walitti dhaammanna. Ani dhumarratti waan jechuu barbaadu amma rakkinni amma yeroo dhiyoo asitti nu mudachaa jiru waan hundumaa fuunee siyaasessineetu biizinesii godhanna. Waan hundumaa fuunee siyaasessinee biizinesii godhanna. Amma Oromoon kan yaadu irra jiraatu dhaloota itti fufsiisuudha. Isa amma siyaasa godhachuun irra jiraatu. Nama ittiin rukutuunis irra jiraatu. Qaama biraa ittiin rukutuunis irra jiraatu. Badiin dalagameera eeyye jala murreetti walii galla. Eenyutu dalage amma yeroo isaa miti. Amma miti yeroo isaa yeroo inni ka'u. Rakkinni kun saba akka mudatuuf eenyutu godhe amma eenyutu yeroo quba qabna miti maaliif yoo uummati jiraateeti keenya waliin haasofne eenyutu kana godhe eenyutu itti gaafatama kanaaf fudhatee kanaaf adabamaa isa jedhu boru kaafna wanta ta'eef maal jechuu barbaadeen beelaa siyaasan godhannu rakkina siyaasan godhannu eenyuyyuu badii adalagu qaamni kamiyyuu badii adalagu dhaloonni itti fufee jiraachuutu irra jiraata wanta ta'eef maanaa laadhachuu barbaada uummata Oromootti sadarkaa addunyaarra kan jiru amma waa'ee ilaalcha siyaasa keenyaa isa qabnu isa deeggaru dhiifnee waa'ee uummata lixa Oromiyaa irra jiru akka inni sanyiin isaa jiraatu gochuu irratti otoo irratti duula geggeessinee gaariidha jechuun barbaada. Suuraa tokko fuunee isheetti waa maxxansinee siyaasa godhannee ittiin kana rukutuuf ittiin kana godhatu dhagaa godhachuu danda'u nu jiraatu. Suuraa nama beela'ee dhagaan godhatinaan jedha. Suuraa nama dhukkubfatee siriirra ciisaa jiru dhagaa godhatanii ittiin waliin rukutina. Dura namni sun jiraatu. Nama sana dura lubbuudhaan jiraachifna. Erginni lubbuudhaan jiraateeti isa geggeessina wanta ta'eef. Isa bushuuf jenna wanta ta'eef erginni lubbuudhaan jiraata. Sababiin isaan noo du'aa jira. Maaliif dhagaa walitti darbanna? Inni nun geggeessina noo du'aa jira. Boree hun geggeessuu kanaan ilaalcha siyaasaa kan biraa qabutti dhagaa darbadha. Kanaaf namoota lubbuudhaan jiraachisuu lubbuudhaan akka itti fufu gochuu irratti waliin aduulluun jedha. Akkuma sila jedhee irra deebi'ee waldaa wal gargaarsa Oromoo Oraanii kallattii kamiiyyuu yeroo kamiyyuu dhannee saba kana tajaajiluudhaaf qophiidha wanta ta'eef nu cina dhaabbatanii akka isaan nu tajaajilan ammas irra deebi'ee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Atis carraa kana nu laattee iyyi keenya kun gurra uummata Oromoo akka gahu carraa nu laachuu keetiif baay'ee ulfaadhuun jedha. Galatoomne. Egaan hordoftoota keenya turtii haga ammaatti nu waliin turtaniin haala lixa Oromiyaa keessa jiru maal akka ta'e hubattaniittu jedheen abdadha. Turtii haga ammaa obsitanii nu faana turuu keessaniif maqaa
SNNtiin fayyaa ta'aa ulfaadhaan jedha. Qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Jiituu Oromiyaa jiituu daraare biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiidhe jiituu yaa Oromiyaa.